Agadaga gaafilee yeroo amma ummanni keenya yookaan hawaasni keenya kaabaa kibba bahaadhaa gaafataa jiru keessaa inni tokko akkaataa sheerii baankii bitachuu itti danda'amudha. Kanneen biyya alaa biyya keessa jirtan hunda keessaniyyuu haalli isiniif mijaareedha. Ustaaz Sheekh Jamaal Aliyyi Abdullah sheerii baankii Raamis lafaa bitadha. Waliifis bita abbaa keessaniif haadha keessaniif obboleessa keessanii fi ilmaan keessanii haadha ilmaan keessaniitiif bituu dandeessan. Gaafii yeroo dheeraa hawaasni keenya gaafataa jiru itti dhiyaadha. Waa'ee baankii Raamis wajjin wal qabatu na gaafachaa turanii ani lingaa hubannoo hedduu hin qabu qabadhullee waan akkana abbuma dhimmi ilaallatu yoo affeeran irra gaariidha sababa jiruun si affeera jechuudha. Kanaafuu atis waan nu argamteef galatoomi. Ulfaadhu galatoomi atii fi raadiyoo Faalkimiis gaafii waa'ee baankii Raamis laalchisee na gaafatteef baay'ee ulfaadhu siin jaa siin galatoonfadhaa akkasuma raadiyoo Faalkimillee niin galatoonfadhaa. Mega dhimmuma baankii Raamis irratti ilaalchisee dhaggeeffattoota raadiyoo Faalkimiitis akka hubannoo ta'u isaanillee akka waan kanarraa fayyadaman hubannoo adda addaallee beekumsa adda addaallee akka irraa argatan gaafilee si kaasa jechuun inshallah. Gaafiin kiyya inni jalqabaa hojiilee baankii wajjin wal qabatu gaa namni jalqaba irratti wanti baruu barbaadu amantummaa isaa takkahuu waastinaa waan jennu jiraami how much it is a trusted bank waan jiru kana jechuun inshallah. Kanaafuu mee baankiin Raamis hangam takka amantummaan isaa jechuu mee kanarraa eegalla. Gaafiin hagam takka baankiin amanamaadha trusted jettee na gaafatte san irratti dura baankiin daldala faayinaansiiti. Daldala faayinaansii wajjin wal qabate ammaaf hayyama baankii kana jaaruu baankii kana dhaabuu fudhannee jirra. Ayyee sheerii gurguruu biiroo banachuu waraqaa nagahee hattamachuu beeksisa godhachuu hayyamaan malitti hin dandeessu biyya tana keessatti. Biyyi tun biyya nagganni seera qabeessan tahin dirree bahee deemuu hin dandeenye. Naggada seera qabeessa jechuu baankiin. Beeraayi baankitti hayyoonni keenya yeroo gaafii dhiheessan dandeettiin isaanii ilaalamee gaafiin isaanii ilaalamee pirojektiin isaanii dokumentiin isaanii ilaalamee ulaagaa baankii kana dhaabuuf isaan barbaachisu hunda guutanii guutuu isaanii beeraayi baankiin beekee fi hayyama baankii dhaabuudhaa kenneefi. Amma booda katti aanu gaafa waan irraa barbaachisu maallaqa hanga barbaachisan guutan booda suduudaan laayisensii fudhatanii hayyama fudhatanii hojii seenan. San duratti maqaan amma Raamis juukun maqaan kun ministeera daldalaatti galmaawee hayyamaan achi boodaan beeraayi baankii dhaqanii maqaa kanattu hayyama fudhatanii jiran. Namni tokko Itoophiyaa keessatti maqaa Raamis juukana baafachuus hin danda'u isaan hojjechuus hin danda'u jechuudha. Kanaaf baankiin baankii seera qabeessaa biiroo iddoo hedduurraa qabdi akkasumatti beeksisuu fi waa hundaa'uu mirga qabdi ammaaf kanarra jirti. Boodaaf ammoo gaafa hayyama fudhattee hojii seentee baankiin hangam takka amansiisaadha hangam takka bu'a qabeessa jechuun wani takka illee addunyaa kanarratti sayyibaan hin jirtu baankiileen dura dabreedhaan laaluu ni dandeenya. Ayyee Sheekha keenya Sheekh Jamaal Aliyyi jazaakumullahu khairan. Inshallah gamee namni tokko yoo sheerii kana bitachuu barbaade baankii Raamis wajjin jechuudha sheerii kana bitachuu yoo barbaade jalqabarratti sheerii haala kamiin bitata hogguma takkatti maallaqa kafalee bitatamoo moo cinaa galcheetii achi booda gaammas xiqqasha turee cinaa kan galcheemoo mee kanaas nu ibsi haala kamiin sheeriin kun seenuu danda'a maaliini. Gaafii namni sheerii bitatu akkamitti kafalaa marraa takkatti moo jettu saniif irra caalaan yeroo takkatti kafaluudha. Fakkeenyaaf sheerii 200 yoo bitatte 200 yoo bitatte 100 arra kafaltee 100 kafaluuf bootaa qabattee hojii adeemsa isaa kafaltee jiraatte yoo baankiin kun arra ka'ee hojii eegale khatirfii si hojjetu 100 kafalte sani malee 100 kaan bootaadha qabatte malee hojii irra siin oolu. Kanaaf bakka takka kafaluun irra gaariidha. Yoommoo kasan hin dandeenye ta'e namni yeroo lamattis kafaluu ni danda'a. Nuti ammoo hawaasa keenya hunda hirmaachisuudhaaf qaamni hundi akka hirmaatu waa lama waan baankiin tokkolleen nu duran hojjetiin hojjenne. Tokko baankiileen biraa sheerii irra xiqqaa sheerii 30
godhanii kaan 40 godhee nuti sheerii irra xiqqaadhaa 20 goone jechuudha. 20 godhuu kanaan waan baankiileen tokkolleen uummataaf hin laaffisne inni lamadaa kafaltaa keessatti walakkaa kafalanii walakkaa booda kafaluudha. Baankiileen hundinuu kanii itti hojjechaa ture. Nuti ammoo uummata keenya hunda hirmaachisuudhaaf parsantii 25 kafalanii parsantii 25 kaan haafe suuta suutaan hanga baankiin dhaabbattutti itti guutanii eega baankiin dhaabbatte booda parsantii 50 kaanis akka kafalan goone hawaasni keenya hundi haa hirmaatuuf jechuudha. Kanaaf akkaataan kafaltii gosa sadeen kanatti jira. Bakka takkattis parsantii 100 kafaluu dandeessa, parsantii 50 kafaluu dandeessa, parsantii 25 kafaluu dandeessa. Fakkeenyaaf namni sheerii 20 bitatee 20 bakkuma takka kafaluu danda'a. Hojii deemsaa wajjin 21 jechuudha. Yoo walakkaa 10,000 takka kafalee 10,000 eega baankiin dhaabbattes kafaluu danda'a. Yoo parsantii 25 jechuun 6,000 qofa kafalee hojii deemsaa wajjin hojii deemsaa 1,000 sheerii irraa 5,000 6,000 qofa kafalee shanan kaan haga baankiin dhaabbattutti itti guuttatee 10,000 kaan kaafe eega baankiin dhaabbattes kafaluu ni danda'a jechuudha. Akkanatti laaffisnee namni keenya ji'a hundaanaa fayyadamu jechuudha. Galatoomin sinjaa. Hayyiga jazakumullahu khairan sheekha keenya ijoolleen reeduun gaanii dhaggeeffattoonni raadiyoo fankiin nagaafachaa turan jechuudha. Warri biyya ormaa jiru jechuudha. Gaafiin isaaniitis maal ture? Sheerii kana haala kamiin bitachuu dandeenya? Takaa'uu ulaagaa akkam guutuu nurraa eegamaa waan joofaa ture. Mee kanaaf inshallah ta'ala nu ibsi. Akkamitti namoonni ala jiran baankii kanatti hirmaachuu dandeenyanii sheerii bitachuu dandeenyanii gaafii jetteef dura nama ala jiru kana karaa lamaan laaluu dandeenya. Nama biyya teenyaa nama Itoophiyaa haala jiraatuu fi lammii Itoophiyaa nama ta'een ka biyya biraa jechuudha. Namni lammii biyya biraa guutumattuu baankii kana keessatti sheerii bitachuun hin hayyamamu. Nagganni biyya teenyaa akka seera mootummaan biyya teenyaa baasetti diinagdee biyya teenyaa seektara tirfii qabu yaanii yaadamu akkaan barbaachisaa ta'e lammiilee biyyaa qofaaf hayyamamu. Kan lammiilee alaatiifis hayyamamu jira. Namni keenya hubannoo hedduu waan hin qabneef osoo baankii namni biyya biraa itti hirmaachuu ni danda'a jechuun seerarra jiraattee namni biyya alaa hundi buqqee dhufee asitti baankii dhaabbatee itti dalagata. Biyyi teenya dheedhii waan taateef. Kanaaf lammiin biyya biraa dhoorgaadha biyya teenyatti sheerii bitachuu hin danda'u. Kuni akkana hoggaa ta'u nama lammii biyya teenyaattis karaa lamaan laaluu ni dandeenya. Tokko nama dhalataa biyya teenyaa ta'ee waraqaa eenyummaa biyya biraa qabu. Inni sunis baankii kanatti hirmaachuu ni danda'a. Karaan inni itti hirmaachuu danda'uun doolaaraan, paawundiin, yuuroon yoo taate malee maallaqa keenyaan bitachuu hin danda'u. Tokko kana. Namni dhalataa biyya teenyaa ta'ee paaspoortii yookaan eenyummaa biyya teenyaa qabu dhalataa asii ta'ee kuni alhamdulillah yeroo dhiyoodha hayyamame duraan namnummaan kunuu namnummaan dhalataa biyya tanaa haala jiraatu baankii keessatti hirmaachuun dhoorkaadha. Mirga yeroo dhiyootti uummata keenyaaf kenname keessaa hunuu tokko. Kanaaf inni karaan bitachuu danda'uun paaspoortii isaa kooppii godhee yookaan mattaawaqaa isaa kooppii godhee yoo ergee maallaqa wajjin ergee firrisaa isaa bituu danda'a. Koreen baankii tanaatillee bituuf ni dandeessi. Tokko kana inni lammaffaadhaa kan doolaaraa fi yuuroo fi paawundii bitatu sanii. Kanaafuu hiree yeroo gabaabduutti nu hayyamamte kana kaleessi arraa miti arrilleen boruu miti boruu fi arrilleen adda ta'uu ni mala hiree tanaaf fayyadamee namni dhalataa biyya teenyaa halammii biyya biraa fudhatilleen akkasuma dhalataa biyya teenyaa halammii biyya biraa fudhatin ka biyya alaa jirulleen bu'aan kun hireen kun isa dabruun qabu fayyadamuu qabaan jaa. Asirratti gamee akkam namni fakkeenyaaf dhalataa biyya keenyaa ta'e garuu lammii biyya ormaa qabu zeegnati jechuudha warri akkasii irratti hirmaachuu danda'ani. Jechuun kiyya namni dhalataa biyya tanaa ta'e lammii biyya biraa qabu sirna dabre keessatti dhoorkaadha ture yeroo as dhiyoodhaa isaanii fayyamame nama dhalataa biyya tanaa ta'e paaspoortii biyya biraa qabu jechuudha. Kanaafuu kunillee narraan tana doolaaraan paawundiin yuuroon hireen tun osoo hin dabarre baankii tana keessatti yoo hirmaate hedduu isaa gaarii hin jaa jechuudha. Ayyee jazaakumullahu khairan sheekha keenya amma ifanaatee jira karaa gaafii itti aanutti dabarra inshallah. Fakkeenyaaf yoo jenne namni tokko biyya ormaa jira achiraa egaa sheerii kana bitate oguu sheerii kana bitate
namoonni isaa ahlii fi maatiin isaa biyya keessa fa'aa jiran. Fakkeenyaaf ahlii maatiin isaa maallaqa sana yoo itti haajaman abbaa fi haadha ta'uu maltee obboleeyyan ta'uu mala maallaqa sana dhaqee fudhachuu ni danda'a. Hanga namni sheeriin seene sun biyya ormaa fa'aa jiru. Namni firaa tirfii fudhachuu ni danda'ayi haja'u dura sheerii hoggaa bitate namni baankiin abbaa qofaatu fudhachuu danda'a. Yoo bakka bu'ummaa nama qabu taate malee namni bakka bu'ummaan kennameef ifii haa fudhatu mataa isaatiif haa fudhatu siif haa fuudhu yeroo barbaade hundatti fuudhuu ni danda'a jechuudha. Hayyee jazakumullahu khairan sheekha keenya inshallah gaamaas gaafiin kiyyaa akkuma itti fufee jira jechuudha. Namni tokko fakkeenyaaf sheerii eega seenee booda achi booda ammas yaada isaa yoo jijjiiruu barbaade firaa dhiisuu barbaade mee waan kunoo waan kana firaa hin dhiise jee yaada isaa jijjiiree sheerii kana fudhachuu ni danda'a. Namni sheerii bitate kun yeroo barbaadetti sheerii isaa san fudhachuu ni danda'a gaafii jettu sheeriin dura qabeenya baankiidha. Baankii jechuun suma kana walitti dhufee baankii uume kana ati horii kee yeroo barbaadetti tirfii akkaawuntii isaan bira banattee achirratti dabarfachaa yeroo barbaadde fudhachuu ni dandeessa. Ammoo sheeriin bitte san isuma san irratti naa jabeeniin fudhadhaa yoo jettee gurgurachuu dandeessa. Baankiilee biyya teenya keessa jiru yoo gaafatte baankiin dur sheerii tokko kuma takkaan gurguraa ture arra sheeriin tokko dachaa meeqa deebi'ee gurguramaa jira. Baankiilee biyya keessa jiru gaafachuu ni dandeessan Hawaash meeqarra jira kooperaatiif sheeriin sii meeqarra jira. Arraan tanaati sheerii tokko qarshii kumaan bitatte fakkeenyaaf sheerii 20 bitachuuf 20 bitatte gaafa maallaa kanatti haajamte tirfii irraa fudhachaa dhayitee qarshii 20 san fudhatte jechuu miti. Maaliif yoo jettan baalaansiin maallaqaatu 20 gaafasiitii fi har'aa wal qixaa miti. Akkasuma guyyaa baankiin kun sheerii gurguruu dhaaberraa qabee namni hedduun harka lamaan harka sadii dachaa godhee bitachuu barbaada. Si kadhatanii sirraa bitanii bakka mootummaa waliin dhaqanii waliin naamasrajjaa waliin dhaqanii walii farramanii walii gurgurachuu danda'an akkuma manaa jechuudha. Kana deebisaan isaa akka kana ta'a. Hayyiga jazakumullahu khairan sheekha keenya Sheekh Jamal Aliyyi ammas gaafiin itti aantu waa'ee tirfii kana jechuudha faayidaa argamu kana fudhachuu irratti ilaallatee namni tokko gizee sheerii seenee booda faayidaa argamuutu jira waan inni argatu jira maallaqa sun hangam takkatti fudhatama namni tirfii argamisuun fudhachuu yoo barbaade yeroo hangam takkatti fudhachuu danda'a. Hagam takkatti tirfii argannaa marsaalee hagamitti tirfiin nuuf hiramaa baankiin tirfiin waan juugaafii jettu dura sheeriin qabeenya baankiin sheeriin dhaabbata baankiin tirfii ni fida hojjettoota qabaa nama dalagu jechuudha dameelee qabaa waan hojjetu kanarraa baasiin irraa baatee baasii irraa haafu hojii ta'ee hagana arkanne jedhamee beeksifama. Eega beeksifame boodaaf miseensaaf hirama. Tirfiin dhaabbataadha yeroo hundaa'u tirfii waliin dhaabbataadha ni hirama. Tirfii amatuu akkasi beeksisanii hiratan. Ammaaf tirfii hagana arkanna jechuun hin beekamu. Ammoo muuxannoo biyya tanaarraa akka mul'atutti baankiin tirfii guddaa qabdi. Naggadarraa ija naggadaati, mataa naggadaati, naggada keessaa irra bu'a qabeessa. Kanaafuu tirfiin hagana jechuun hin danda'amu. Eega tirfii fiduu eegaltellee amata duraatii fi amata lamadaatii fi amata sadaffaatis baankiin qixa takkatti hojjetu. Yoo amata baranaa biliyoona tokko hojjete amata dhufu biliyoona lamaa amata kaan biliyoona sadii lakka maammila heddummeeffachaa deemuun lakka damee heddummeeffachaa deemuun lakka muuxannaa hojiidhaa dabalachaa deemuun amatarraan dabalaa deema. Kanaaf tirfiinsaa haganaa jechuun hin danda'amu. Akkaataan itti tirfiin hiramu kana tirfiin yeroo hiramu nama miliyoona bitatee fi nama 100,000 bitatee qixxeetti hiramuu fi tirfiin kan hiramu maallaqaanii akka maallaqa isaatti namuu argata. Hundaafuu kan nama hundaaf galuu qabu baankiin tirfii irra bareedaa qaba. Akka biyya teenyaa yoo fudhanne kaampaaniin aksiyoonni fedhe amataan tirfii biliyoona galchuu biyya teenya tana keessa hin jiru. Baankii yoo taate malee akkanatti hubatamuu qabaa jechuudha. Ammas warri sheerii dura bitate kun yoo baankiin kun sheerii irra deebi'ee gurguruu fedhellee dursi miseensaaf kennama. Isaatu hiree lama daallee fayyadama. Hayyee jazakumullahu khairan sheekha keenya Sheekh Jamal Aliyyi meegaa ammas gaafii tokkoon kaasa jechuudha. Gaafii
kunis maal kan jechuudha fakkeenyaaf namni tokko ilmaan qaba ilmaan isaa tungaa dhalattee ni guddatti yeroo kana keessatti namni tokko ilmaan qabu sanis amata akka haa ta'u amata lama haa ta'u fi achi oluu haa ta'u maqaa isaatiin sheerii kana bituu ni danda'ani. Wallahi gaafii ajaa'ibaan na gaafattee obboleessa kiyya baay'een si galatoomfadha. Ijoollee fi daa'ima fiitiif qaama takkaa qaama lamaa qaama 10 qaama 18 gadi walumaa galattu bituu fi ni dandeemaayii yoo dandeemee akkamiin bitanii fi gaafii jettee na gaafatte kanaaf dura hedduu si galatoomfadha. Yaada ammayyaawaa gaafii obboleessi keenya Abdii Shariif na gaafachuuf inni nurra galatoomfamuu qabu hedduu baay'ee si galatoomfadha. Gaafiin ulamaan islaamaa akka jedhan aljawaab as-su'aal huwa nisfu aljawaab jedhan gaafiin walakkaa deebiitii jedhan yookaan walakkaa beekumsaati namni waan takka yoo gaafate waan sunirraa walakkaa siidhaa beekee jira jechuudha. Nuti ilmaan keenyaaf abdiitti horuuf hamileetti horuuf ijoollee teenya ijoollee ama takkaa ijoollee ama lamaa ijoollee ama sadii ama 18 gadi sheerii isaanii bitu jechuun gaafa ijoolleen tun ama 18 geesse yookaan gaafa yuunivarsiitii geesse bu'aa baankii kanarraa argattuun yuunivarsiitii barachuu dandeessi. Kana daran gaafa barnoota fixee gabbee piroojeektii irratti hojjetu barbaada malee maallaqa ittiin hojjetu hin barbaadu jechuudha ilmi kun. Yoo hoo abbaan ilmaaf sheerii qarshii 100 20 isaa ta'u biteef jechuun abbaan kiyya waan akkanaa baankii tana keessaa naa qabaa ogaa jee ilmi kun hamilee akkamiin guddata yaada akkamiin guddata hojjechuudhaaf waa argachuuf abbaa jaalachuuf ilma isaatiif hoo maaliin kaa daa'imni ammarraa kaasee yaaduu eegala jechuudha. Akkasuma boodallee ogaa baankii hojii eegalee akkaawwantii tanaggadaa jechuudha. Tanaggadaa banuuf tan tirfiidhaa jechuudha. Ta'amaanaa osoo hin ta'in banuufillee kanumaa wajji walitti dhaabbataa kanaaf hedduu galatoomiin siinjaa karaan itti ijoolleedhaaf sheerii itti bitan ijoolleen sheerii hoggaa bitatu ijoollee nama 18 gadi mattawaaqaan galmeeffamu mattawaaqaa abbaa yookiin mattawaaqaa haadhaa hanga ijoollee nama 18 geessutti tirfiillee dhuftee fi fudhachuu hin dandeessu haadha abbaa wajjin malee haadha abbaa fuudhaaf gaafa ama 18 geesse bilisoomtee achi boodaan ifiif fudhattii ifiif hojiirra oolfattii ifiif waan ittiin fayyadamu baafachuu dandeessi jechuudha. Horii gaafaan antiqqaa naa ama tokko abbaan kiyya naa bitee amma haga amma abbaan kiyya naa jira hagana naa deeme jee ilmi kun yoo waan kana yaade fuuldura guddina waan akkam yaadu asirraa fudhachuu dandeessi ilma biyya tana jaaruu yaadu ilma waan guddoo dalaguu yaadu abbaan kiyya naa xiqqaa waan akkanaa naa godhe anoo maaliin godhuu qabaa jechuu yaada jechuudha. Kuni gaafii obboleessi keenya Abdii Shariif na gaafachuuf inni nurra galatoomfamuu qabu hedduu baay'ee si galatoomfadha. Ayyee atillee hedduu takkaa galatoomi jazaakumullahu khairan. Wanniin irratti obboleessa kiyya galatoomfadheef nabiin alayhi salaatu wassalaam hadiisa sahih keessatti nama tokko gaaf tokkotti dhufee horii kiyya kanarraa hundanii sadaqadhaa walakkaanii sadaqadhaa jee gaafii adda addaa gaafannaan osoo jirtuu horii keetirraa harka sadirraa harka tokko qofa sadaqachuu dandeessaa sunuu guddaadhaa jeen maajirratti maal jeen innaka intazara warasataka aghniyaa'a khayrun lak nama si dhaalu kana isaa dureessaa osoo jirtuu duroomsitee dhiisuutu siifirra caalaa isaanii harkarratti waa nama kadhatu dhiisuurraa jeen kanaaf akka hawaasni keenya ifiifillee sheerii baankii kanaa bitatanii ilmaaniifis bitan ilmaanillee waan kanarratti jeenumsan hamilee keessatti uuman gaafii bareedduu na gaafattee cuftanaafin irra deebi'ee si galatoomfadhee. Ayyee shaha keenya hedduu takka atis nuuf galatoomi jazaakumullahu khairan. Ammas gamee waa'ee dhaalmayaan kaasa. Kunis maali? Ani fakkeenyaaf sheerii kana bitadhee waggaa hedduu maaliin kun isin bira na jira waan hin gaatirfi akka dhees isinuma bira na jira osoon maallaqa kana hin fudhatiniin akka tasaa ta'e yeroon tiyya geessee ajalli dhufeetiin karaa akhiratti gale maallaqa sanoo maallaqa ani qabu san eessa dhaqa warri keenya fakkeenyaaf ijoollee fa'aa qabaachuu mala takkaa ahli fi maatii qabaachuu mala waan sun ni fudhatanii kan fudhatanii yoo ta'e haala kamiin fudhachuu danda'an. Dhaalmaya wanni kun ogguunii fi abbaan kun akka carraatti abbaan baankii tanaa akka tasaa ta'e du'ee yoo dhabame namoonni isa dhaalu qabeenya isaa san akkamitti argachuu dandeenii kajuu san baankiileen akkuma qabeenyaati akkuma qabeenya kaaniiti seeraan laalamaa akkuma fakkeenyaaf manni kee kaasii qabdu yoo ati duute ilmaan kee dhaalmeen warri si duuba hafan akkatti dhaalan sanitti
sheerii baankii keessaa qabus akkasumatti dhaalama. Qabeenya kaanii wajjin addummaa waan qabu hin qabu jechuudha. Haa gamee xumurratti waan baankii kana wajjin wal qabsiiftee waan nu dhaamtu yoo jiraate dhaggeeffattoota keenyaaf waan ni barbaachisa jettee yaaddu yoo jiraate akka addaatti inshallah ta'ala dhaamsi yoo jiraate dhaamsa san nu dabarsiti inshallah turtii keenya asumatti haa goolabnu. Maayirratti maal ummataaf dhaamtaa hiree kanaa wajjin wal qabatee ummata keetiin maal jettaa hawaasa kee jaalattu maal jettaa gaafii jettee na gaafatteef gabaabdumatti wanniin jiru hireen tun hireen arraan tana baankiin islaamaa dhaabbachuu namni akka amantaan isaa hayyamtetti mirgi isaa guutamee baankii islaamaa qabaatee hojjetatee jiraatee hamilee qabaachuu hireen kun waggaa kana duran turre. Islaamni biyya kana keessaa qaroominan qabu, muuxannoon qabu, yaadan qabu jechuu osoo hin ta'in warri yaada qabu hedduun gaafii adda addaa mootummaadhaatti dhiyeessaa ture. Hireen sun hin turre akkasumatti waliin dabarre arra ammoo rabbiin hiree san nuu fidee hiree san arganne. Ammallee wanni nama muslimaatti gaafii ta'u hireen tun yoo ammatti fayyadachuu baanne hagam turtii jechuullee beekuullee yoo baanne nu yaachisu qaba. Fakkeenyaaf Islaamic baankii addunyaan ama 50 ol itti fayyadamaa jirti. Ittiin milkaawaa jirti. Gaafa baankiileen biraa khasaartellee baankiileen islaamaa akka addunyaatti bu'aa guddaa fidaa jiran, bu'aa guddaa galmeessaa jiran. Kanaafuu waan kana ija arkachuu qofaan osoo laaluun ta'in ija islaamummaatiinis dirqama islaamummaati jechuun laaluu qabna. Keessaahu Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa quraana isaa keessatti hoggaa dubbatu waa'ee ribaadha. Baankiin biraa ribaa wajjin bankan rabawii jedhanii baankii ribaan hojjettu jedhanii biyya biraatti wal qabatee Rabbiin akkini jiru yaa ayyuhalladhiina aamanu ittaqullaha وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين سورة بقرة خيستي يا ورا ربي تأمله ربي خيسا سودان لا ربا را هنگا في برا إيسا يوخ ربي تأمن تنتاتني هنگا في برا إيسا جا يوم نتي بانكي إسلاماتي وجين دلغنه ربا را دروم يوم نتي بانكي إسلاما أرغنه بانكي ربا را دروم نجتشونو أنفتي نما إسلاما هندوا ياچسو قبو أكا أمن تاساتي akka argataatti akka diinagdeetti osoo hin ta'in akka islaamummaattu isa yaachisu qaba. Kanaafuu wanniin jiru sheerii bitachuun akkuma jirutti ta'e namni hundinuu sheerii bitachuu qaba. Nutis baankii kana dhaabuu qabna. Boodallee akkasumatti immas itti hojjechuu irratti walii dhaamuu qabna. Wanni kun akka seenaatti ilaaluu qabna. Har'a baankii islaamaa dhaabuu jechuun seenaa dalaguudha. Akka tirfii qofatti ilaaluu hin qabnu. Akka seenaatti ilaaluu qabna. Fakkeenyaaf amata 20 dura namni keenya meeqaatu akkaawuntii qabaa jennee yoo laalle asirraa nu galuu ni danda'a. Arrammoo baankii mataa keenyaa, baankii islaamaa, baankii halaal itti hojjennu, baankii itti horii keenya haraam irraa tiifannu kana dhaabuuf yaadu jechuun seenaa dalaguudha. Akka seenaa dalaguutti keessaa hayyoonni islaamaa, ulamaa'in islaamaa, beeytonni muslimaa hundinuu ilaaluu qaba. Gama biraatiin baankiin maali jechuu hawaasa keenyaaf gabaabsee yoo ibsee baankiin diinagdee jechuun dura qonna, industirii, turizimii, tiraanspoortii, fayyaadha, barnoota kun hundinuu qaama diinagdeeti. Faayinaansitti haajama. Faayinaansii isa barbaachisa. Baankii jechuun kana hundaafuu onneedha. Yoo baankiin hin jiraatin kun hundinuu jiraachuu hin danda'u. Yoo baankii irraan argatin kana hunda hojjechuu hin dandeessu. Kanaaf baankiin tirfii ajaa'ibaa qaba. Tirfii itti dandeesses qaba. Bu'a qabeessa.